Akkuma beekamu viidiyoo dabree keessatti footoo fi lakkoofsa wal bira qabuudhaan barannee turre. Har'aan tan ammoo roga afree tanaan barannaa. Isinitti mul'ata yaada. Tuqaalee as keessatti kaafamte tan ni agartanii miti. 6 jechuudha. Gama mirgaatiinis tuqaalee 3 jechuudha. Gama biraatiin tuqaalee 6 fi tuqaaleen 3 yoo walitti dabalaman meeqa akka inni dhufu walumaan laallaa. Kana jechuun 6 eda'uu 3 wal qixa ta'a jechuudha. Tuqaalee 6 eda'uu tuqaalee 3 wal qixa ta'a. Tuqaalee 6 eda'uu tuqaalee 3 wal qixa ta'a. Gama lakkoofsaatiin ammoo 6 eda'uu 3 wal qixa ta'a 9 jechuudha. Tuqaaleenis tuqaa 6 eda'uu tuqaalee 3 wal qixa ta'a 9 dhufa jechuudha. Gama lakkoofsaa ammoo haala kanaallee baay'ee tokko salphatadhee yaada. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 akkanumatti itti fufee jechuudha. Haga isin barbaadan akkanumatti sarara keessan deebistanii itti fufsiisuu dandeettanii. Hayyemee kan itti deebineetiniin akkamitti akka haala salphaadhaan argachuu dandeettan walumaan haa ilaallu. Bakka qalamni irratti dibame kana ni agartanii miti sarara gubbaatti jechuudha. Lakkoofsa 6 jechuudha. Achirraa tankaarfii 3 yookaan faana 3 gama duraatti yoo fudhanne lakkoofsa meeqarra akka dhufnu walumaan ilaallaa. 6 takka 2 3 faana 3 yeroo dhufnu yeroo tankaarfannu lakkoofsa 9 irra dhufne jechuudha. Kana jechuun 6 eda'uu 3 wal qixa ta'a 9 jechuudha. Haala kanaan baay'ee tokko salphatadhee yaada. Ammas kettaa nuti dabarraa. 3 eda'uu 4 wal qixa ta'a. Mee walumaan haa ilaallu. 3 eda'uu 4 akkuma duraa san sarara kana gad fudhannaa. Sarara kanarraan baay'ee tokko salphate jechuudha. Hundaafuu bifa garagaraa kenninaa fi 3 4 bifa biraa fudhatte jechuudha. 3 eda'uu 4 amma bakka sararra jiru kana lakkoofsa 3 qalamni lakkoofsa 3 olaanuu wal fakkaatu irra dibame kana ni agartuu miti. Achirraa tankaarfii 4 gama duraatti yoo tankaarfanne lakkoofsa 7 irra dhufna jechuudha. Kana jechuun 3 eda'uu 4 wal qixa ta'a 7 jechuun nuuf mirkaneessa jechuudha. 3 eda'uu 4 wal qixa ta'a 7 jechuudha. Ammoo yeroo takkaanis 3 irraa kaatanii jechuudha. Osoo hedduu kanatti lakkoofsa biraa irratti hin dhaabatin jechuudha. Tuqaalee yookaan tankaarfii 4 irraan tankaarfataniitiin faana afreessoo irratti yookaan tankaarfii afreessoo irratti yeroo baatan lakkoofsa keessan deebiin keessan lakkoofsa 7 isiniif dhufa. 2 eda'uu 5 wal qixa ta'a. Meeqa ammas walumaan ilaallaa. 2 eda'uu 5 akkuma duraa san sarara kana fudhanneetiin lakkoofsota akka sirriitti isiniif ifu bifoota garagaraa kennanii fi walumaan ilaallaa. Hayyee lakkoofsa 2 bakka qalamni irratti dibame kana ni agartu jedhee yaada sarara irratti jechuudha. Lakkoofsa 2 irraa tankaarfii 3 yookaan dhiifama yeroo 5 gama duraatti yoo tankaarfanne meeqarraa akka dhufnu haa ilaallu. 7 irra dhufna jechuudha akkuma duraa san. 2 eda'uu 5 wal qixa ta'a 7 jechuudha. Ammas ketti aanutti dabarraa 5 eda'uu 3 wal qixa ta'a. 5 eda'uu 3 wal qixa ta'a meeqa haa ilaallu ammas. Ofii keessaniifis uf qormaatuun dirqama keessanii yeroo ani isinitti obsetti yookaan yeroo tokko tokko deebii keessan dhaabdaniitiniin
jechuun viidiyoo inni deemu dhaabdanii dura hojjettaniitiin of qormaatu ni dandeettan jedha. 5 eda'uu 3 wal qixa ta'a. Hayyee mokortan jedhee yaada. Ammaaf deebii keessan isiniif kenna. 8 jechuudha. 5 eda'uu